Harka fuunee ashamaa akkam jirtu hordoftoota Qubee TV oduu qubeen isinitti himaa oduu waliin an Sabilee Alamuuti. Manni maree bakka bu'oota uummataa fi manni maree waloo paartilee siyaasaa ajjechaa obbo Girmaa Yeshixilaan gaddatti dhaga'ame ibsatan. Dabalata oduu kanaa Addisuu Muluu akka taanutti dhiyeessa. Manni maree bakka bu'oota uummataa ajjechaa obbo Girmaa Yeshixilaan gaddi itti dhaga'amuu ibse. Miseensi hojii raawwachiiftuu paartii badhaadhinaa fi itti gaafatamaan waajjira paartii badhaadhinaa naannoo Amaaraa kan ta'an obbo Girmaa Yeshixilaa kaleessa eebila 19 bara 2015 naannoo Amaaraa aanaa Manzigeeraa bakka addaa Guwaasaa jedhamuun beekamutti finxaaleeyyii hidhataniin haleellaa irra ga'een eegdota isaanii wajjiniin ajjeefamuu manni maree kun ibsa gaddaa isaa kanaan yaadachiiseera. Manni marichaas ajjeefamuu obbo Girmaa Yeshixilaan gaddi itti dhaga'amuu ibse. Haaluma kanaan manni maree waloo paartilee siyaasaa ajjechaa itti gaafatamaa waajjira paartii badhaadhinaa damee naannoo Amaaraa obbo Girmaa Yeshixilaan gaddi itti dhaga'amuu ibsee jira. Obbo Girmaan jijjiiramaa fi misooma uummataa fi naannoo isaaniif akkasumas guddina biyyaaf gahee mataa isaanii bahachaa turuu manni marichaa ibsa isaa kanaan heereera. Wareegama lubbuu fi dhiigaa ijoolleen biyyattii bilisummaa, haqummaa diimokiraasii, birmadummaa fi kabaja daangaa akkasumas nageenya biyyaaf kaffalanii fi kaffalaa jiran Itoophiyaa fi uummata isheen kan yaadatamuu fi leellifamu ta'uu manni maree paartilee kun ibsee jira. Rakkoolee siyaasaa fi garaagarummaa ilaalchaa jiran walajjeesuun jijjiiruu fi sirreessuun kan hin danda'amne ta'uu manni marichaa ibsa isaa kanaan yaadachiiseera. Walitti bu'iinsoota hidda gadi fageeffatan yoo ta'e jeequmsaan osoo hin taane marii fi waliigalteen furamuu akka qaban manni maree kun ibsa gaddaa isaa kanaan kaa'eera. Koomishiniin Investimentii Itoophiyaa dhaabbilee idil-addunyaa adda addaa waliin waliigaltee mallatteesse. Dabalata oduu kanaa akka taanutti dhiyaata. Bakka bu'aan olaanaa biyyoota miseensota gamtaa Awurooppaa adeemsa raawwii haqa ce'umsaa irratti ibsi kenname. Ministeerri dhimma alaa fi ministeerri haqa qabiyyee fi raawwii haqa ce'umsaa irratti hooggantoota dhimma Afrikaa biyyoota miseensa gamtaa Awurooppaatiif ibsa kennaniiru. Ministeera dhimma alaa Ambaasaadder Misgaanoo Argaa akka jedhanitti mootummaan waliigaltee nagaa Piriitooriyaa hojiirra oolchuuf kutannoon isaa sochii waliigalaa biyyattii keessatti jijjiirama dhugaa akka dhufu kan dandeessisu ta'uu ibsani. Mootummaan humnoota hidhate waliin mari'achuun tarkaanfii qabatamaa fudhachuun biyyattii gara nagaa teetti deebisuuf akka ta'e ibsaniiru. Itoophiyaan murtee gamtaan Awurooppaa hariiroo gaarii Itoophiyaa waliin deebisuuf dabarse akka dinqisiifattu eeran. Ambaasaadder Misgaanuun gamtaan Awurooppaa ijaarsa nagaa eegalame akka deeggarus gaafataniiru. Ministeera haqaa obbo Fiqaaduu Tsaggaa gama isaaniitiin sirni ce'umsa mootummaa yakka waraana itti gaafatamuu haala qaamota adda addaa hirmaachisuun qophaa'aa jiraachuu eeraniiru. Sanadni kun adeemsa seera barbaachisaa ta'e keessa darbee adoolessa dhufurraa eegalee hojiirra kan oolu ta'us ibsaniiru. Odeeffannoon ministeera dhimma alaa irraa argame akka mul'isu qabiyyee waliigalaa qajeeltowwan bu'uuraa fi raawwii adeemsa ce'umsaa ibsamu gaaffii fi yaadonni miseensonni ka'aniif deebiin kennameera jedhan. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa daawwannaa keenyaan rakkoo gama hundaan uummanni Tigraay keessa turee fi itti jiru hubanneerra jedhan. Dabalata oduu kanaa Addisuu Muluu. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa daawwannaa keenyaan cabinsaa fi rakkoo gama hundaa uummanni Tigraay keessa turee fi itti jiru hubanneerra jedhan. Jilli pirezidaantotaa fi kantiibota magaalaa of keessatti qabatee itti aanaa pirezidaantii paartii badhaadhinaa Adam Faaraan durfamu eebila 27 kamisa kaleessaa magaalaa Maqalee daawwatan. Jilli kun deeggarsa naannoo Tigraay deebisanii dhaabuuf oolu gargaarsa qarshii biiliyoona 1.6 baasu gumaache. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa daawwannaa keenyaan cabinsaa fi rakkoo gama hundaa uummanni Tigraay keessa turee fi itti jiru hubanneerra jechuun fuula miidiyaa isaanii irratti barreessan. Tiraaktaroota 30 fi sanyii filatamaa naannoo Tigraayiif deeggarsa akka kennan himuun mana barumsaa tokko naannichaaf akka ijaaranis waadaa galanii jiru. Qondaaltota olaanoo naannoo Tigraay dabalatee abbootiin amantaa fi jiraattonni naannichaa buufata xiyyaaraa Aluulaa Abbaa Naggaa kan magaalaa Maqaleetti argamutti jila kana guyyaa kaleessaa simatanii jiru. Dabalataanis mootummaan naannoo Oromiyaa fi uummanni Oromoo hojii Tigraay deebisanii ijaaruu keessatti waan hundaan deeggarsa akka taasisu kan ibsan obbo Shimallis yeroo gabaabaa keessatti qonnaan bulaan ooyiruu isaa akka qotatuuf sanyii xaa'oo fi maashinarii qonnaatiin akka gargaaranis simanii jiru. Barattoonni barnoota isaaniitti akka deebi'aniif bu'uuraaleen misoomaa uummatichaaf akka guutamuuf bulchiinsa yeroo mootummaa naannichaa cina ni dhaabbannas jedhanii jiru. Bakka bu'aan olaanaa biyyoota miseensota gamtaa Awurooppaa adeemsa raawwii haqa ce'umsaa irratti ibsi kenname akka taanutti dhiyaata.
Bakka bu'aan olaanaa biyyoota miseensota gamtaa Awurooppaa adeemsa raawwii haqa ce'umsaa irratti ibsi kenname. Ministeerri dhimma alaa fi ministeerri haqa qabiyyee fi raawwii haqa ce'umsaa irratti hooggantoota dhimma Afrikaa biyyoota miseensa gamtaa Awurooppaatiif ibsa kennaniiru. Ministeera dhimma alaa Ambaasaadder Misgaanoo Argaa akka jedhanitti mootummaan waliigaltee nagaa Piriitooriyaa hojiirra oolchuuf kutannoon isaa sochii waliigalaa biyyattii keessatti jijjiirama dhugaa akka dhufu kan dandeessisu ta'uu ibsani. Mootummaan humnoota hidhate waliin mari'achuun tarkaanfii qabatamaa fudhachuun biyyattii gara nagaateetti deebisuuf akka ta'e ibsaniiru. Itoophiyaan murtee gamtaan Awurooppaa hariiroo gaarii Itoophiyaa waliin deebisuuf dabarse akka dinqisiifattu eeran. Ambaasaadder Misgaanuun gamtaan Awurooppaa ijaarsa nagaa eegalame akka deeggarus gaafataniiru. Ministeera haqaa Obbo Fiqaaduu Tsaggaa gama isaaniitiin sirni ce'umsa mootummaa yakka waraana itti gaafatamuu haala qaamota adda addaa hirmaachisuun qophaa'aa jiraachuu eeraniiru. Sanadni kun adeemsa seera barbaachisaa ta'e keessa darbee adoolessa dhufurraa eegalee hojiirra kan oolu ta'us ibsaniiru. Odeeffannoon ministeera dhimma alaa irraa argame akka mul'isutti qabiyyee waliigalaa qajeeltowwan bu'uuraa fi raawwii adeemsa ce'umsaa ibsamu gaaffii fi yaadonni miseensonni ka'aniif deebiin kennameera jedhan. Daawwattoota keenya kan daawwachaa jirtan oduu qubeetii amma immoo gara oduu biyya alaatti darbina. Sudaanitti waliigalteen dhukaasa dhaabuu yeroo afuraffaaf labsamus waraanni ammas itti fufee jira. Lola biyyattii keessatti deemaa jiru kanaan hanga ammaatti lubbuun namoota 512 yoo darbu kanneen 4200 ta'an madaa'utu himama. Dabalata oduu kanaa Addisuu Mulu. Sudaan keessatti garee wal waraanaa jiran ammas guyyoota dabalataa sadiif waliigaltee dhukaasa dhaabuu dheeressan. Jeneraalonni waraanatti jiran guyyoota sadii dura sa'aatii 72f dhukaasa dhaabuuf waliigalanis garuu waraanni ittuma fufee jira. Waliigalteen dhukaasa dhaabuu kun dhiibbaa dippiloomaasii biyyoonni ollaa Ameerikaa fi biyyoonni gamtoomanii taasisaniin booda mirkanaa'e. Haa ta'u malee ammallee magaalaa guddoo biyyattii Kaartum keessa dhukaasa gurguddaatu dhaga'amaa jira. Erga waraanni kun eegalee torbee lama guuteera. Yeroo kana keessatti gareen wal waraanaa jiran waliigaltee dhukaasa dhaabuu irra geenyee wayita jedhan kun kan afuraffaati. Waliigalteewwan dhukaasa dhaabuu kanaan dura akka lammiileen 10,000 lakkaa'aman biyyattii keessaa ba'aniif haala mijeesseera. Biyyoonni hedduunis lammiilee isaanii baasaas jiru. Waraana Sudaan raayyaa ittisaa fi humna addaa gidduutti torbee lamaaf tureen yoo xiqqaate namoonni 512 ajjeefamaniiru. 10,000 kan lakkaa'aman immoo madaa'aniiru. Waliigaltee dhukaasa dhaabuu yeroo sadaffaaf labsame kana dheeressuuf dursee yaada isaa kan ibse humna waraanaa Sudaan yoo ta'u, humni addaa biyyattii sa'aatii muraasa booda fedhii qabaachuusaa ibse. Lola Sudaan mudatee jaarsummaan hiikuuf biyyoonni gaaffii dhiyeessaa jiru. Sudaan kibbaa lola biyya ollaa ishee kana jaarsummaan fixuuf kan affeerte yoo ta'u, gareen wal waraanaa jiranis bakka bu'oota isaanii jaarsummaa kanarratti hirmaatan erguuf walii galaniiru. Itoophiyaan gama isheen nageenyi biyya ollaa ishee akka ishee yaachisu ibsiteetti. Ministeerri muummee Abiy Ahimad uummata Sudaaniif nageenyatu malaaf jedhan. Qaamoleen wal waraanaa jiran lamaan dhimma waldhabdee isaanii marii nagaan furachuu akka qabanii fi kana gochuufis uummanni Sudaan ogummaa fi dandeettii akka qabu muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahimad toora tiwiitarii isaanii irratti barreessanii jiru. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Antooni Bilinkan biyyi isaanii waliigalteen dhukaasa dhaabuu akka dheereffamu tattaaffii gochaa akka turte ibsan. Ibsa isaanii kanaan tarkaanfiin kun guutumaa guututti hojiirra ooluu baatus garuu miidhaa uumamuu malu haga tokko ni hir'isaa jedhan. Ministeerichi kana erga ibsanii yeroo muraasa booda dubbi himaan isaanii ammoo waraanni kun sa'aatii kamittuu ka'ee babal'achuu danda'a jechuun yaaddoo akka qaban ibsan. Waliigalteen dhukaasa dhaabuu dheereffamuu ibsamee yeroo muraasa booda humni addaa kan Rapid Support Force fi waraanni biyyattii ejjennoo isaanii jijjiiruun dhukaasa itti fufuu isaanii miidiyaaleen gabaasaa jiru. Waraanni magaalaa guddoo biyyattii Kaartum keessatti eegale gara lixa Daarfuritti babal'ataa akka jirus ibsameera. Waraana kanaan yoo xiqqaate namoonni 215 yoo du'an 4,200 kan caalan immoo madaa'uunis himamaa jira. Sababa waraana kanaan buufataaleen fayyaa hedduun waan barbadaa'aniif tajaajilli fayyaa gufateera. Kanarraa ka'uun lakkoofsi namoota du'anii dabaluu akka danda'u tilmaamamaas jira. Biyyattii keessatti bakkeewwan waraanni itti gaggeeffamaa jirutti hospitaalonni hedduun tajaajila dhaabaniiru. Indiyaa fi Chaayinaan dhimma daangaa isaan gidduu jiru irratti mari'atan Waariyoo Didaatu qindeesse.
Ministeerri ittisa Indii fi Chaayinaa waliigaltee biyyoon lamaanii cabsuu waan dansaa hin taanee fi hariiroo biyyoon lamaan jidduu jiru cimsuu akka qaban fuula miidiyaalee hawaasaa irratti balballoomsanii jiran. Akkuma barreeffamni isaanii kun agarsiisutti waraanni Indiyaa fi Chaayinaa jidduu turu waggaa sadiif kaajilaan deemu yoo ta'u, waggaa sadeen kan keessa lubbuu ilmaan Indiyaa fi Chaayinaa guurratee dabruun ibsamee jira. Yeroo hedduu barraaq boruu arbaatiin uchuun buufate daaraa addaan dhaaltee walitti cabsee buxee hawala baasu waraanii kun daangaa biyya lamaanii jidduu tajirtu baha laadaakitti yoo cufa waraanii kun bishaan wal jaloofuun dhagaa. Biyyittii obboleeyyanii ta ardi tokko keessatti argamti. Chaayinaa fi Indiyaa waldhabde isaanii waldhabde yeroo dheeraa ta'uu yoo ibsan dubbiin olla walii qubachuun aagi walii hubachuu waan jedhanii wal fakkaata. Akkasumallee ministeerri ittisa Indiyaa Aab Raajnaat Singii fi ministeerri ittisa Chaayinaa Aab Liig Shanguufuun daangaa biyyattii yoo daawwatan waa'ee guddina jaalala tokkummaaf badhaadhina biyyattii irratti kortaa'uu irra hooteen biyyi Indiyaa Aab Raajnaat dubbatee jira. Biyyittii Indiyaa akka jedhanitti biyyittii nama ilcuculii Chaayinaan daangaa nuufisii irratti wal dhabne maqaa ganama irra jijjiiru maqaa dhibii afaan isiitiin itti moggaasu ibsiti. Waan baaneef yoo deebine immoo duub wal dhabdeen daangaa Indii fi Chaayinaa jidduu ture gama lachuunuu lubbu loltoota hedduu guurratee yoo deemu daangaa laakaadii irratti abbootiin wareegamanii ijoolleen kuma laakkaman abba malee yoo aftu nadheen illeen dhiirsa dhabdee garoobii biyya baay'atee jedhan. Biyyattiin nama fuul qaqqajeelaa Indiyaan akka dubbattetti hariiroon Indii fi Chaayinaa guddisuuf daangaa irratti nagaaf tasgabbii buusuun karoora guddaa akka qaban ibsitee jirti. Akkasumallee dhimmoonni daangaa cufaa akkaataa waliigalteef waadaan ijaaraniin furmaata argachuu akka qaban ministeerri ibsa kennee jira. Kora kan irratti gama Chaayinaatiin yaadi hatattama kennamuu baatullee gama Indiyaatiin immoo nageenya barbaaduun akka malee mul'ata. Kana maleellee duubi Indiyaan akka jettetti Chaayinaa waraanisii baay'inaan bobbaasuun amala weerar isaaniitiif haala daangaa gam tokko cufa maqaa jijjiiruuf yaaluu fi hariiroo biyyoota lamaan jidduu jiru labsuu ta'uu ibsiti. Akkuma reefu dubbanne waggaa sadiin dur naannoo Laadaa keessatti walitti bu'iinsa uumameen loltoonni baay'ee wareegaman. Loli guyyaa tokko irratti Indiyaa nami 20 yoo du'u Chaayinaa irra immoo nami 4 yoo du'u. Loli kun olaantummaa Chaayinaatiin xumuramuun ibsama. Pirezidaantiin Turkii Xaayib Erdogaan TV irratti osoo haasaa taasisuu dhukkuba isa mudateen hiriira duula filannoo haqe obsaa kennisa. Pirezidaantiin Turkii Rasiib Xaayib Erdogaan gaaffii fi deebii TV kallattiin tamsaasa dhaabbate irratti dhukkubsatanii booda duula filannoo addaan kutuu isaanii ibsaniiru. Boqonnaa daqiiqaa 20 booda garuu guyyoota lamaaf duula cimaa erga gaggeessanii booda dhukkuba daddarbaa garaachaan qaba jedhaniis deebi'aniiru. Obbo Erdogaan duulli filannoo cimaa kan isaan eeggachaa jiru yoo ta'u, hoogganaan paartii mormituu guddichaa Kamaal Kilisdaarogluun garee paartiilee siyaasaa 6 of keessaa qabuuf akka dorgomuus filatameera. Kamaal hooggantoota mormitoota hedduu pirezidaantichaan dafee akka fayyanawwan keessaa tokko turan. Ministeerri fayyaa Faareetiin Kookaan kamisa kaleessaa akka jedhanitti fayyaan pirezidaantichaa gaarii ta'uu fi dhukkuba garaachaa daddarbaa qabaachuu isaaniis dubbataniiru. Filannoo yeroo dhiyoo geggeeffame akka agarsiisutti pirezidaantummaaf dorgommiin cimaan akka jiru kan agarsiisu yoo ta'u, obbo Kilisdaarogluun carraa injifannoo filannoo gaarii qabas jedhamaa jira. Masaan jalqabaa caamsaa 14 kan geggeeffamu yoo ta'u, torban lama booda immoo filannoon pirezidaantii lammaffaa ta'uu danda'a jedhamees eegama. Pirezidaantii Rasiib Xaayib Erdogaan jalqaba irratti kamisa kaleessaa giddugala Anaatooliyaa duula filannoo 3 irratti hirmaachuu isaanii haquun gorsa hakiimotaan akka mana turus gorfame jedhan. Kana booda taateewwan sanaan kamisa beellama qabanis haqaniiru. Kunis buufata anniisaa niwukilaara Turkii jalqabaa qarqara galaana Meeditiraaniyaanii Akuyyuutti banamu dabalatee waan hafeef Erdogaan pirezidaantii Raashaa Vilaadimiir Puutiin waliin ta'uun eebba kanarratti toora intarneetii irratti hirmaatan. Walnyaachiftuun niwukilaara Akuyyuu 4 kanneen baay'inaan dhaabbata Raashaa Roozatoomiin qabaman ijaaruuf
waggoota hedduu kan fudhate yoo ta'u banamuu isaaniin filannoo waliin akka wal simsiisuuf yeroo itti murtaa'e ture. Hooggantoonni lamaan sirnicha duras bilbilaan kan dubbatan yoo ta'u Mooskoon tumsa dinagdee fi daldala gadi fageessuuf waliigaluu isaanii ibsiteetti. Kibxata galgala tamsaasa kallattiin chaanaalii mootummaa deeggaruun Ulkee TV fi Kaanaal 7 irratti yeroo pirezidaant Erdogaan dhukkubsatee gaazexeessitoonni hedduun naannoo sana ta'anii turan keessaa tokko gaaffii erga gaafateen booda kaameeraa gaazexeessaa kunoo osoo iskiriiniin duwwaa hin ta'in akeekkachiisa guddaa keessa akka jirus agarsiisee jedhame. Taatee kana booda dhumarratti pirezidaantiin Xaayib Erdogaan kanaan dura saganticha haquuf yaaduu isaanii ibsuuf deebi'aniiru. Dhugaadha yeroo tokko hojii baay'atu gidduutti haalli akkasiis ni mudata jedhan. Haa ta'u malee tamsaasa kana booda sa'aatii muraasa keessatti Turkiin alatti miidiyaa hawaasaa tokko irratti tilmaamni Erdogaan dhukkuba onneetiin qabamuusaa ibsanis mul'ataniiru. Hoogganaan koomishinii Xaayib Erdogaan Faahireetiin Aaltuun waa'ee fayyaa pirezidaantichaa ilaalchisee akka ololichi bu'uura hin qabne miidiyaa hawaasaatiin kan bahan yoo ta'us uummanni Turkii hoogganaa isaa waliin dhaabbachuusaa fi paartiin isaa eekeen filannoo caamsaa 14 geggeeffamu injifachuuf akka jiran namni kamiyyuu mormuu hin danda'u jechuun tiwiitara isaanii irratti barreessan. Obbo Erdogaan waggaa 21 aangoo irratti kan turan yoo ta'u fonqolchaa mootummaa waxabajjii 2016 fashalaa'e irraa erga lubbuun hafeen torban muraasa booda gaaffii fi deebii TV kallattii taasisaniin dhukkubsachuun tamsaasa yaalii boqonnaa beeksisaatti kutee dhaabuun isaa yaadannoo yeroo dhiyooti. Bara 2011 fi bara 2012tti baqaqsanii hodhuu garaachaa kan taasise yoo ta'u kunis waa'ee fayyaa isaa irratti tilmaama namoonni qabaniif sababa ta'e. Filannoon Turkii paarlaamaa fi pirezidaantii irratti sagalee kennuu caamsaa 14 ni gaggeeffama. Kaadhimaan pirezidaantii kamiyyuu sagalee walakkaa ol yoo hin arganne torban lama booda filannoo marsaa lammataa ni jiraata. Lammiileen Turkii miliyoona 3.3 ta'an kanneen biyya alaa jiraatan hanga caamsaa 9tti sagalee kennuu qaban sagalee kennuus eegalaniiru. Jarmanitti lammiileen Turkii gara miliyoona 1.5 ta'an buufata filannoo kutaalee 16 hunda keessatti sagalee kennuu qabu. Faransaay, Neezerlaandii fi Beeljiyeem keessattis hawaasni Turkii gurguddoon ni jiru. Obbo Kilis Daaroogluun fi michoonni isaa Turkii gara sirna paarlaamaatti akka deebisanis waadaa galaniiru. Oduu qubee waliin Ansa Biliyaa Lamuun ture. Qophiileen qubee TV afaan itti fufu turtii gaarii.